wanti beekuu jiraate iccitii yoo qabaate. Tole, asii akkam been kallattiidhaan gara isaan deemu. Ililliin. Maaluma si goonee akkasitti mana keenya luka tokkoon kan dhaabdu. Hodhumee buna dhugi. Lakki bunan dhugu. Maaliif? Bunni baadiyyaa qallaadha jetteeti moo? Lakki akkas miti. Yeroo dheeraa ta'eeraayee maammaa faabira erga dhufte. Eeyyee, Abeel faanaan ture. Waan badaa jirrutti fakkaatee nu gorsaa turan. Isaan badanii addunyaa dhiisanii waliin jiraachaa waan turaniif kaa? Eeyyee nutti himaniiru. Waan na hubteetti fakkaatee ture. Maarree, amma Abeel eessa jiraaree? Nani sagani. Namoota fuulduratti jilbeenfatee natti hirumtaa yeroo naan jedhu bakka jilbeenfateetti hin gateeni badi. Maaliif akkas goote? Sababallee qabda. Natti himi. Sababa abbaa kootti. Abbaan kun waan hin barbaanneef. Seenaa kun na yaadachiiste. Ijoollummaa kun na yaadachiiste anallee.